EBS irraa oduu guyyaa irraa qindeeffannee isinitti himna. Oduu waliin Angammachuu Magarsaati. Oduu keenya jalqabaatiin hoogganaan waraana bilisummaa Oromoo Jaalmarroo Darbaa miidiyaa guddicha Aljazeeraa afaan Ingiliffaa dhiyeessu irratti haasaa taasisuun qaamota ammaan dura ajjeefnee irra jirra jedhan irratti rifaatu uumee jira. Jaalmarroo Darbaa ajjeefne jechuun mootummaan yeroo adda addaatti miidiyaa ofiin ibsa gammachuu godhatee gabaasaa kan ture yeroo ta'u, erga ajjeefame jedhamee hoogganaan kun yeroo lammaffaa ol miidiyaatti mul'achuun qaamota mootummaatiif qaaniif rifaatu guddaa uumee jira. Dabalata oduu Munawwar Ahmad qindeeffate. Ajajaan waraana bilisummaa Oromoo Jaalmarroon guyyaa kaleessa Aljazeeraa sagantaa istiriim irratti dhiyaachuun haala qabatamaa Itoophiyaa keessa jiru dubbachuun mootummaa Itoophiyaa biratti rifaatu uumuun mul'achaa jira. Maqaa qabsoo Marroo Dirribaa maqaa dhalootaa Kumsaa Dirribaatiin kan beekamu ajajaan waraana bilisummaa Oromoo lixaa fi kibba Oromiyaa keessatti waraana bobbaasuun sochii jabaa taasisaa jira. Uummanni Oromoo mirga isaa kabachiifachuuf bilisummaa isaa gonfachuuf qabsoo karaa lamaanuu gaggeessaa jiraachuun beekamaadha. Kana keessatti Jaalmarroon qabsoo karaa hidhannootiin saba isaa bilisa baasuuf giddugaleessa lixaa fi kibba Oromiyaa keessatti sochii lolaa gaggeeffamu hoogganuu irratti argama. Muddee dabre keessa mootummaan Itoophiyaa Marroon ajjeefamee jira jechuun miidiyaalee isaa irratti kan dubbate yeroo ta'u, Aljazeeraa irratti guyyaa kaleessaa argamuun yeroo ammaa daran rifaasee jira. Jaalmarroon galgala kaleessaa bitootessa 29 takka sagantaa Aljazeeraa istiriim irratti dhiyaachuun haala qabatamaa Itoophiyaa keessa jirtuu fi fala kaayamuu qabus akeekee jira. Jaalmarroon haasawaa Aljazeeraa waliin taasise keessatti gaaffilee barootaaf uummanni Oromoo fi saboonni cunqurfamuun gaafataa ture gaafii hiree ofii murteeffachuu dhabuu fi moggattii dhiibuun biyyattii gara faca'insa hafan qabnetti geessee jira jee. Maqaballeessi ajjechaa Oromiyaa keessatti ABO'n lammiilee nagaa irratti raawwatame jaamee hafarfamaa ture soba ta'uu kan dubbate ajajaa waraana bilisummaa Oromoo kun qaamni walaba ta'ee bakkeewwan ajjechan itti raawwataman deemee akka qoratu ni feena gargaaruufis qophiidha jeem. Yeroo ammaa Abiyyi dhugaa lafarra jiru kana fudhachuu didee sobuu fi iyyensa dhaabbilee hawaasa addunyaatiin biyyattiin diigumsa irra jirturraa baraaramuu hin dandeessu kan jee Marroon dhugaa lafarra jiru kan hawaasni addunyaa foddaa televizyiiniin hubatuun gargar fagoodha jeem. Wanni hundi to'annoo ala ta'ee jira. Biyyattii harki caalu labsii yeroo muddamaa jala jirti. Kuwwaan fayyadee hin qabu. Kun hundi sadarkaa biyyattiin irra geesse kan agarsiisudha jeem. Yeroo ammaa waraana bilisummaa Oromoo bosona jiru kutaalee Oromiyaa jiran aanota 52 keessatti tarkaanfii waraana mootummaa irratti fudhachaa kan jiran yeroo ta'u, bakkoota hedduuttis to'annaa ofii jala oolchaa jiraachuun gabaafamaa jira. Jaalmarroon amajjii takka 2020 takka guyyaa ayyaana waraana bilisummaa Oromoo sabeeffachuun dirree dhihaatti waraana kumootaan lakkaa'amu leenjisee eebbisiisuun isaa ni yaadatama. Miidiyaan guddichi Aljazeeraa sagantaa guyyaa kaleessaa irratti Jaalmarroo malees namoota sadii kan afeere yeroo ta'u, maqaballeessii gaazexeessaa Zakariyaas Zalaalam ABO irratti oofaa ture Dr. Awwal Aloo dura dhaabbachuun falmii gaggeessaa ture jira. Dr. Awwal Aloo ogeessa seeraa yeroo ta'u, biyya Ingilizitti leekchara yuunivarsiitii Keeleeti. Dr. Awwal Aloo sagantaa Aljazeeraa guyyaa kaleessaa irratti yaadaa fi ergaa jajjabaa dabarsee jira. Fuuldurri Itoophiyaa kan murtaa'uu qabuun Abiyyii fi saba Amaaraa qofa osoo hin taane sabaa fi sablammoota biyyattii guutuun ta'uu qaba jechuun yaada kaa'ee jira. Oduu keenya ittaanuun qondaalonni adda bilisummaa Oromoo obbo Lammii Beenyaaf obbo Daawit Abdataa guyyaa kaleessaa mana murtiitti dhiyaatanii dhaddacha irratti erga hiikamaniin booda poolisiin ulaa irratti eeguun ammas deebisanii hidhuun gabaafame. Mana murtii waliigala Oromiyaa oolmaa dhaddacha guyyaa kaleessaa ooleen obbo Lammii Beenyaaf Daawit Abdataa dhaddachuma sanarratti bilisaan baasuun kallattiin mana isaaniitti akka galuu danda'an ajaja dabarsuus poolisiin ajaja mana murtiin kenname cabsuun humnaan guutuun hidhee jira. Hidhamtoonni siyaasaa kunniin bu'uura ajaja mana murtichaa kennameen abukaattoof maatii waliin mooraa mana murtii keessaa ba'anii utuu fagaatanii hin deemin poolisoota humna addaa Oromiyaatiin deebifamanii qabamanii hidhamuun isaanii abukaattoon hidhamtoota siyaasaa Oromoo obbo Guddannee Fiqaaduu ibsanii jiru. Poolisiin isaan fidee dhufee gama isaatiin yaada dhaddacha irratti kenneen mallatteessee waan isaan fidee dhufeef gara moojootti isaan deebisuun qaba achitti gallakkifaman jechuudhaan gaafatus manni murtichaa duras ajaja mana murtii malee garas waan geeffamaniif himatamtoonni kunneen kallattiidhumaan akka dhaddacha irratti hiikaman manni murtii ajajuusaa abukaattoon isaanii obbo Guddanneen himanii jiran. Akka abukaattoon obbo Lammii Beenyaa obbo Guddanneen jedhanitti manni murtii waliigala Oromiyaa dhaddacha kaleessa ol irratti koomishiinarii poolisii Oromiyaa Araarsaa Mardaasaa ajajoonni mana murtii kabajamuu dhabuu irratti dhiyaatee akka deebii kennuuf eegamus koomishinarichi yeroo sadaffaa ajaja mana murtii kenname diduudhaan dhaddacha irratti osoo hin dhiyaatiin hafee jira. Hidhamtoonni siyaasaa kunniin yakka tokko osoo hin raawwatin ilaalcha siyaasaa isaanii qofaan yakkamanii amma duras humnoota tika mootummaatiin doorsifamuuf yeroo adda addaatti qabamanii yeroo dheeraaf gabaabaa hidhama kan turan yeroo ta'u,
Haala amma jiru kanaan biyya mootummaa qabdu jedhame keessatti aangoo seeraa hojiirra ooluu dadhabuudhaaf ajajni olaantummaa seeraa tuffatamee hojiitti hin hiikamin haala amma jiru kanaan itti fufuun sirna dhablummaaf diigama biyyattii mul'isa jechuun ogeeyyonni seeraa tokko tokko fuula sooshaal miidiyaa irratti ibsaa jiru. Godina Wallaggaa dhiyaa aanaa Sayyoonoolee gandoota qonnaan bultoota adda addaa irraatii yoo xiqqaate namoota 350 ol ta'an jumlaan hidhaatti guuranii nyaata bishaan irraa kutuudhaan dararamaa jiraachuuf haalli nageenya jiraattota aanichaas baay'ee yaaddessaa ta'uu jiraataan bakkichaa tokko BBS'tti bilbilaan himee ture. Akka jiraataan aanaa Sayyoo ganda qonnaan bulaa Koolbaa irraa dubbifne tokko nuuf himanitti eega dhiyeenya kana waraana bilisummaa Oromoo fi raayyaa ittisa biyyaa gidduutti lolli yeroo adda addaatti geggeeffamu eegalee kaasee qonnaan bultoonni aanaa Sayyoonoolee waraana bilisummaa Oromoof nyaata dhiyeessitan jechuudhaan akka malee dararaa hamaa keessa jiraachuu fi guyyaa irraa qonnaan bultootaaf jiraattota nagaa qabanii hidhaatti guuraa jiraachuu jiraataan kun himani. Jiraattonni aanaa Sayyoonoolee maqaa waraana bilisummaa Oromoo tumsan jedhuun ajjecha hamaaf gudeettiin shamarranii irraa geessifamaa kan ture yeroo ta'u miidhaan qaama mootummaan irratti raawwachaa ture kun daran hammaatee kan itti fufe ta'uu jiraataan bakkichaa dubbifne nuuf himan. Haaluma kanaan guyyaa kaleessaa lola waraana bilisummaa Oromoof raayyaa ittisa biyyaa gidduutti godhameen raayyaan ittisa biyyaa aarii miidhaa isaan irra ga'een as deebi'anii hidhamtoota siyaasaa maqaa waraana bilisummaa Oromoo gargaartan jedhamanii hidhaa keessa jiran nyaataaf bishaan irraa kutuun dararuu kan himan jiraataan kun namoota 350 dura hidhaa jiran malee guyyaa kaleessaa hojjettoota kaafee bulchiinsa magaalattii ta'an keessaa namoota 3 odeeffannoo waraana bilisummaa Oromoof kennitan jechuun hidhanii akka malee reebuuf ammas deeggaraa paartii badhaadhinaa nama maqaan isaa Yaadataa Gannatii jedhamu eega qabanii booda reebicha hamaa irraan gahuudhaan du'aaf jireenya gidduutti kan argamu ta'uu dabalee daldalaa beekamaa naannoo sanaa nama maqaan isaa Darajjee Shifaraa jedhamuuf Saamu'eel Fe'isaa jedhaman waraana bilisummaa Oromoo gargaartan sababa jedhuun qabanii reebichaaf miidhaa hamaa isaan irra gahuutii fi haalli nageenya uummata naannoo sanaa yaaddessaa ta'uuf Oromoonni hunduu bakka jirtanii sagalee keessan nuuf dirmadhaa jechuun dhaammatani. Dhimma kana qulqulleeffachuuf bulchaa aanaa Sayyoonoolee obbo Caalaa Lammeessaa dubbisuuf irra deddeebinee bilbilaan argachuuf yaaliin goone kan hin milkoofne yoo ta'u akkuma argannetti qabanneesniif dhiyaanna. Jaani keessan koo ganda Koolbaa Aangoodha. Haalli naannoo keenya jiru haala ulfaataadha. Walitti bu'iinsi kaleessa humna addaa fi waraana bilisummaa Oromootti godhee gidduutti godhame. Sababa walitti bu'iinsa sanarraa kan ka'e hidhamtoota mana hidhaa jiranirraa nyaanni fixee ture. Bishaanis nyaatas kan hin arganne turanii reebichaa fi dararaa hamaanitti hawaasarra kan gahaa jiru sababa walitti bu'iinsa sanarraa kan ka'edha jechuudha. Waraana bilisummaa Oromootiin nyaata laattanii bishaan dhiyeessitanii deeggartuu waan jedhuun wal qabataa kanatu waa miti sababa jibbiinsuma Oromummaa sabboonummaa Oromummaa irraa kan ka'e hawaasa kana hundumaa walitti qabanii ija jibbaaf kan ilaalanii reebichi hamaan dararaa hamaan kan irra gahaa jirudha jechuudha. Ji'a xiqqaate nama 350 ta'a ganda hundumarraa namni sassaabamee hidhamee jira. Namoonni hundi kun mana hidhaatti dararaa hamaa reebicha wanti hedduun irra gahaa jira. Kana qofaan miti kan nama reefu qabamanii ijoollee kaaffee mana bunaa waajjira bulchiinsa keessa hojjetan ijoollee namoota qabanii dararaa hamaa irraan gahaa jiru. Odeessa laattanii waraana bilisummaa Oromootiin odeessa laattan jedhanii reebicha hamaan irra ga'ee jira. Humna addaa Oromiyaatii fi milishaadhuma naannoodhaa poolisiin Oromiyaa keessa jiru komaandi poostiin warra jedhaman kana walumaan warra hojjetanidha. Raayyaa ittisa biyyaa hin jiranii humna addaa Oromiyaa. Oduudhuma wal qabateen achuma Wallaggaa lixaa aanaa Boojii Coqorsaa ganda Sibuu Eebichaatti guyyaa kaleessaa xaawoo fudhatu jechuudhaan uummata erga walitti waamanii booda kaabineen biltsignaa namoota walitti qaban keessaa namoota muraasa deeggartoota waraana bilisummaa Oromootis jechuudhaan kan hidhan yeroo ta'u kanneen hidhaman keessatti jiraataa gandichaa beekamoo keessaa obbo Tafarii Dabalaa warreen hidhaman keessatti kan argaman ta'uu jiraataan bakkichaa nuu himee jira. Muddamni daangaa Itoophiyaa fi Sudaan ammas akkuma tufetti jira. Biyyoonni lamaan erga saada darbeetii kaasee lola daangaa irratti godhamu ifatti gaggeessaa kan jiran yeroo ta'u lola kanaanis lubbuun namoota baay'ee darbu qabeenyi barbadaa'uuf saamamuun gabaafamaa ture. Haaluma kanaan lola guyyaa kaleessaa gaggeeffamenis lubbuun namoota lamaa darbuun maddeen oduu gabaasanii jiru. Dabalata oduu Munawwaraa Amartu qindeeffate. Lolli daangaa Itoophiyaa fi Sudaan ammas akkuma itti fufetti jiraachuun gabaafamaa jira. Biyyoonni lameen erga ji'a sadaasa dabreetii kaasee lafa alfashaaqaa irratti wal haleeluu irratti argamu. Daangaa biyyoota lameenii irratti tan argamtu bulchiinsi Gadaaree fi Sanaar jidduutti loltoonni Suudaanii fi Itoophiyaa wal haleeluu maddi oduu Suudaan gabaasee jira. Akka maddi oduu Suudaan Tiribuun maddee waabeffachuun gabaasetti
Kutaa waraana lammaffaa fi 17ffaa keessa kan jiran wiixata kaleessaa milishoota Itoophiyaa waliin lola sa'aatii 4f gaggeessaati turan. Lola kana irratti milishoonni Itoophiyaa 200 ol ta'uu kan gabaase Suudaan Tiriibuun lola kanaan namoonni 2 du'ullee ibsee jira. Akka gabaasichatti loltoonni Itoophiyaa daangaa loltoonni Suudaan irraa qubatanii jiran qabachuuf sochiirra jiru. Naannawa bulchiinsa Gadaarifii fi Sanaar jidduu baasiin dabalatee kanneen bulchiinsa Suudaan jala jiran cabsanii seenuuf sochiirra jiraachuu ibse. Akka maddi oduu kun himutti loltoonni Itoophiyaa lafa waraanni Suudaan qabate deebisanii dhuunfachuuf socho'uun loltoonni Suudaan deebisanii akka daangaa Itoophiyaa ce'anii isaan haleelu dirqisiisee jira jedhe. Suudaan fi Itoophiyaan erga kolonii Ingilizii fi Xaaliyaan jalaa bilisa bahanii as waliigalteewwan garaagaraa kan godhatan yeroo ta'u daangaa lafa kiiloomeetira 1,600 waliin qabaachuu isaanii beekamaadha. Daangaa gara kaaba Suudaanitti tan argamtu lafa Alfashaagaa irratti wal dhibdee dhalateen wal waraansi itti fufee jira. Lafti Alfashaagaa tan waggoota 20 oliif qotee bultoota Itoophiyaatiin qabamtee turte erga ji'a sadaasaa keessaa lola kaaba Itoophiyaa naannoo Tigraayitti eegaluu wajjin wal qabatee raayyaan ittisa biyyaa bakkicharraa kaafamanii Tigraayitti bobbaafaman booda loltoonni Suudaan laficha guutumatti dhuunfaa isaanii jala oolchee jira. Sababa kanaaf milishoonni Itoophiyaa laficha deeffachuuf lola guyyuu gaggeessaa jiraniin biyyoonni lameen muddama hamaa keessatti argamu. Yeroo garaagaraatti wal dhibdee kana furuuf biyyoonni lameen koree waloo daangaa ijaarratanis waliigalteerra osoo hin geenye bu'aa malee hafuun ni beekama. Akka Suudaan Tiriibuun gabaasetti sadaasa dabreerraa kaasee waraanni Suudaan milishoota Itoophiyaa ari'uudhaan lafa Alfashaagaa kan Itoophiyaa jala turte keessaa 90 qabatee jira. Muummichi ministeeraa Abiyyi Ahmad loltoonni Suudaan lafa Alfashaagaa qabatee gadhiisanii yoo bahan waliigaltee ni goona jechuun yaamicha dhiyeessanii turan. Mootummaan ce'umsa Suudaan kan Kaartumitti argamu gama isaaniitiin waliigaltee daangaa bara 1920 fi bara 1972 ilaalchisee Itoophiyaan dhiyeessite qofaa taasisee jira. Mootummaan Suudaan lafa yeroo ammaa loltoota isaatiin dhuunfatamtee jirtu akka mirkanootuuf gaafatee jira. Gamtaan biyyoota Arabaa Imireet lafa Alfashaagaa biyyoonni lamaan irratti wal dhaban tana fudhatee guutumatti midhaan nyaataa oomishuuf yaada dhiyeessuu isaa Suudaan Tiriibuun gabaasee jira. Oduu keenya xumuraatiin baqattoonni Oromoo biyya Yemen waajjira UNHCR duratti torbee 3 oliif hiriira gaggeessaa jiran rakkoo garaagaraatiif saaxilamaa jiraachuu himani. Erga bitootessa 2021 baqattoota mana hidhaa jiran irratti hidhattoonni Huutii boombii darbachuun lubbuun namoota 450 ol galaafatame kaasee baqattoonni kanneen hiriira walirraa hin cinne gaggeessaa jiru. Baqattoonni kanneen hiriira fuula UNHCR duratti bahan kunneen gaaffilee garaagaraa dhaabbata dhimma baqattootaa irratti hojjetu UNHCR biratti xalayaa galfatanis hanga ammaatti deebii dhabuu isaanii dubbatu. Akka baqataan Oromoo mooraa UNHCR dura guyyoota 25 jiru tokko BBS itti himetti waajjirri dhimma baqataa irratti hojjetu rakkoo keenya osoo arguu qaama mootummaa wajjin wal ta'uun asiinu kaasuuf shiran irratti hojjechaa jira jechuudhaan dubbate. Dabaluunis waajjirri UNHCR bitootessa 27 ibsa xalayaa afaan Arabaatiin baaseen baqattoota moorichaa dura guyyoota 20 oliif jiran mootummaan tarkaanfii irratti fudhatee kaasuu qaban jechuun ibsa baasuu isaa himu baqattoonni kuni. Baqattoonni kanneen yoo mana kireeffannee galaa turreetti deebinee gallutti yakkoota garaagaraatu nurratti raawwataa jira waan ta'eef dhumnus waajjiruma kana duratti nuuf hidhaa jennee ta'aa jira jechuun miira keessa jiran nuuf hime baqataan dubbifne kun. Itti fufuun gochaan kamisa dabre humnoonni Huutii waajjiricha duraan kaasuuf raawwatanis miidhaan ulfaataa kan isaan irraan geessise ta'us dubbatee jira. Dhumarrattis dhaamsa isaatiin hayyoonni Oromoo addunyaarra jirtan miidhaa baqattoota Oromoo biyya Yemen keessummeessaa jiru quba qabaadhaa akkasumas dhaabbata dhimma baqattootaa irratti hojjetuuf nuuf iyyaa jechuun dhaamsa isaa dabarfatee jira. Guyyaa 25 jirra kan halkan 26dha wanni takkan jiru hagammaadha guyyaa tokko qofaa deebisanii dabaanii warri shariiraa dubbisanii achi booda waan takka deebii waan nukan qaban itti maranii deebisanii hagammaadha kana haala adda addaatiin bakka hiriiraa kana nu kaasuudhaaf furmaata takka daba warroota mootummaa wajjin wal ta'anii ijoollee keenya irrattillee ulee baay'ee fi rakkina baay'eetu daddarbaa jira guyyitti akka adda addaadhaatti shororkeessa adda addaadhaan irratti fiduu jiranii bishaan danfaadhaas hin kaasna jedhanii askarii adda addaa nutti erganii wanni takka jiru hagammaadha. Uummanni wanti itti jiru gaasii galee hawaasni yoo gara gandaadhaa hin deemne jenne ganda kamitti deemna warra mana jiru keessatti waan adda addaa deemuu jira asii galee yakka adda addaa irratti dalagamuu jira. Kanaafuu abdii godhannee waan gara gandaadhaa deemnuu hin qabnu jecha asii galee jiree lubbuu keenyaaf waan sodaannuuf bakka takkatti nu fixanillee asitti nu fitaa jenneeti. Maayyoo guyya lama dura karaa nuti cufanii guyya kamisaadhaa karaa nuti cufanii hundumaan akka nama haroollee gara keenya seenne. Warroonni nyaata nu fidanii dhufallee nyaata nu qabanii seenne karaa maddii afurii nu cufanii askariin sagminaa baqalatanii dhaabbatanii akkasitti reebbaa addaatu ijoollee keenya san nu geessee dhalaa teenyallee kara binyaan baatee deebituu dhowwanii akkasumatti kino dabarate haayilaandii gubbaatti fincaan ajaa'ee kan ta'u jira jechuudha fidee waliin keessa jiru. Wallaahi daa'imman jechaa waan gurguddoo jaarsaa fi jaartii warreen qaamonni isaanii irraa qaamota miidhamaa jira galee
warroota akkasii kan tun wajjin jira qarree fi qeerrooti nu wajjin jira kun guutuu nu kira akkasitti halkanii guyyaa waldatti ofii keenya namni nageenya bakka kanaa ta'uu qabachuus hin jiru namni nuyi kun jiru bakka kanatti humni adda addaa dhufee tarkaanfii nama nurratti fudhachuu yaalee godhu yoo dhabama taane asumatti wajjin dhabama taane jechuudhaan akkasitti kiloo sagalee garma rabbiirra eeggachaa taa'uu jira jechuun baana deebii warra addamaa kunillee kan siyaadee kunillee waan akka nuun kennine obboleeyyan nama keenyaa fi warreen nuti adda addaa abdii godhanii taa'uu jira jechuudha sagalee nu taasanii bakka kanarraa fala tokko argannee magaalaa kana keessa raaboo dandeenyu jecha. Saamsin ani Oromoota keenya yookaan obboleeyyan keenyaa fi hayyoota keenya biyya adda addaa keessa jiraniif qabu bakka kanatti nuyi beelaa fi dheebonillee akka dhumaa jirru reebicha adda addaa guyyuutti akka nurratti gaggeeffamaa jiru shirri adda addaa akka nurratti itti jiru akka nu hubatanii fi kan hubatanii immoo ammas uummata addunyaa irratti yookaan mootummaa addunyaa irratti sagalee nu ta'uudhaan bakka kana akka waa fala tokko nuudhaan dhaamsa dabarsaa jechuudha akka obboleeyyan keenya isaan gubatan saniif bu'uun qofaan amma laalle faayidaan qabu sagalee isaan jiran kanallee akka qabaa deemuu jiran akka hubatan hin barbaada. Egaan kabajamtoota keenya oduu guyyaa irraaf qindeeffatan.